Yet, Islam is called as an intolerant religion. And I do say that Islam is an intolerant religion. Haa ta'u malee Islaamummaan amantii obsa hin qabne jedhamee waamamaa jira. Anis eeyyeen Islaamummaan malaammaltummaa hin obsu. Islaamummaan haqa dabsuu hin obsu. Islaamummaan mirga namaa dhiibuu hin obsu. Islaamummaan amanamummaa dhabuu hin obsu. Islaamummaan sanyummaa hin obsu. Islaamummaan nama miidhuu hin obsu. Eeyyeen wantoota kanneen fudhachuu yookaan obsuu hin danda'u. See, theoretically, Afaanin biyyoonni hundi amanamummaa dhabuun dogongora jechaa dubbatu. Amantiileen hundi biyyoonni hundi malaammaltummaan dogongora jedhu. Namni hundi loogiin dogongora jedha. Sanyummaan sirrii miti, nama miidhuun sirrii miti jedhu. Haa ta'u malee wanti kun hundi biyyoota hedduu keessatti tiyoorii yookaan waanuma afaan hin ja'amu ta'ee hafee jira. Biyyoota hedduu keessatti malaammaltummaan ni raawwatama. there's dishonesty in most of the countries. Amanamummaa dhabuun biyyoota hedduu keessatti ni mul'ata. Waanuma Islaamummaan wantoota amma isinii tuqe kanneen kan biyyoota hedduu keessatti raawwataman fudhachuu dideef qofa maqaa kan itti baasan. Eeyyaan ani Islaamummaan wantoota rakkoo ta'an kanneen irratti obsa akka hin qabne ni amana. Islaamummaan wantoota rabbiin olaane ilma namaatiif dogongora jee kaayi hunda hin fudhatu. Knows are wrong for the human being. Which Arraan tanaa namoonni hedduun wantoota rakkoo ta'an kanneen akka waan aadaa hawaasaa ta'etti fudhachaa jiran. Akka isaan yaadanitti wantoota kanneen yoo raawwatte ati nama qaroome jaamtee hamamta. Islaamummaan waan rabbiin nu uume dogongora jee nu hime obsus fudhachuus hin danda'u. Yeroo ammaa namoota hedduutu Islaamummaan sirrii ta'uu isaa fudhachuu jira. today feel are right. Islaamummaan waa'ee farshoo irratti obsan qabu. Islaamummaan waa'ee baala sammuu hadochuu obsan qabu. Islaamummaan waa'ee pornoogiraafii irratti obsan qabu. Islaamummaan sagaagalummaa irratti obsan qabu. Islaamummaan waa'ee kanneen irratti obsan qabu. Wantoota hamaa hawaasa keessa jiran irratti obsan qabu. Sababni isaa yoo wantoota kanneen irratti obsa dhabde qofa rakkoo namummaatiif furmaata argachuu dandeessa. Because if you're intolerant towards these things, then only will you have the solution to the problems of humanity. Namoonni hedduun lakkii Islaamummaan amantii obsa qabu jaaniiti mormachuu kajeelan. Islaamummaan hammeenya hin obsu. Towards the vices. Haa ta'u malee wantoota hammeenya hin qabne ni obsa. Sayfii namatti qabee amani jeen dirqisiisu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Quraana keessatti suuratul Baqaraa suuraa 256 irratti laa ikraaha fiddiin amantii keessatti dirqisiisuun hin jiru. Namoonni hedduun himuma kana qofa tuqanii waan achi boodaa dhiisu. Ayaan kun achi biratti hin dhaabbatu. Ayaan itti fufa. Laa ikraaha fiddiin amantii keessatti dirqisiisuun hin jiru. Qajeelumni jallinarra irra ifatee jira. Dhugaa namaaf dhiyeessuu qabna. Yoo jaalattan ni fudhattan, yoo fudhachuun barbaanne homaa rakkoo hin qabu. Namni sayfii yookaan rasaasa qabee si amansiisu hin jiraatu. Karaa kanaan Islaamummaan haalaan obsa qaba. In this way, it is the most tolerant religion. Amantiileen hedduun waan gaarii dubbachuu isaanii yoo xiinxallee ilaallu ni hubanna. Eegasuu garaagarummaan Islaamummaa fi amantiilee biroo jidduu jiru maali? Garaagarummaan Islaamummaa fi amantiilee biroo jidduu jiru Islaamummaan gaarii dubbachuu isaatiin cinatti waan gaarii sana akkamitti argachuu akka dandeessu sitti agarsiisa. Fakkeenyaaf amantiileen hedduun hatuu hin qabdan jiru. Hinduuzim kana ni ja'a, Kiristaanummaan kana ni ja'a, Islaamummaanis akkasuma ja'a. Kanaafuu Islaamummaa fi amantiilee biroo jidduu garaagarummaan jiru maali? Islaamummaan hatuu hin qabdu jechuu isaatiin cinatti karaalee gara hannaa nama geessuu danda'anis akkamitti cufuu akka dandeessu ifeema. Islaamummaan sirna zakaa qaba. Arkaan Islaamummaa inni tokko zakaadha. Namni qabeenya zakaan irraa bahuu malu qabu sunis qabeenya warqii giraama 85 ol kan qabu namni sun qabeenya qabu san irraa % 2.5 waggaa waggaan hiyyeessaa kennuu qaba. Every lunar year in charity to the poor people. If every rich human being gives charity, dureessi hundi osoo sadaqate yookaan zakaa kenne hiyyummaan dachii tanarraa ni dhabama ture. Namni beelee duun jiraatu. Haa ta'u malee eega namni hundi waan isa quubsu argateen booda qabeenya karaa salphaan argachuuf jecha kanatu jiraachuu mala. Fedhinnaa isaanii karaa seeraan alaatiin waan guuttachuu barbaadantu jira. Islaamummaan rakkina kanaafis furmaata qaba. Rabbiin olaane suuratul Maayidaa suuraa 5ffaa ayat 38 irratti dhiira hattuu fi dubartii hattuus galata waan isaan dalaganiitiif jiilchaa Rabbii irraa ta'eef jecha harka isaanii lamaan irraa kuta. Namoonni musliiman ta'in jaarraa 21ffaa kana keessa harka namarraa murmu. Islaamummaan amantii boodatti hafaadha. Kun jireenya karaa cubbuuti kanneen jaantu jira. Religion, it's a ruthless way of life. And they think
that akka namoonni kunniin yaadanitti Saudi Arabiyaa keessatti biyya seerri kun dalagaa irra oolutti jechuudha. Waan namni hundi harki isaanii muramee jiru se'an. Ani yeroo hedduu Saudi Arabiyaa dhaqeetiin jira. Yeroo 20 fi 30 ni ta'a. Nama tokko kan harki isaa murame jaan nagar. Tarii namoonni gariin kan harki isaan irraa murame jiraachuu malu. Haa ta'u malee seerri haalaan jabaa waan ta'eef namni tokko annatti seenuu isaatiin dura yeroo miiliyoona itti yaada. Waan poolisiin Saudi Arabiyaa jabaa ta'eef miti kan kana yaadu. Waan seerri biyya sanii jabaa ta'eef itti yaada. Yoo seera tokko dalagaa irra oolchitee bu'aa isaatis ni argatta. Yoo ammoo seera laaffistee seerri amma Saudi Arabiyaa jiru osoo laaffatee Saudi Arabiyaattis saamichi ni jalqabama. Arraan tana akka biyya badhaatuutti kan fudhachaa jiru Ameerikaan. Ameerikaan biyyoota hannaa fi saamichi haalaan itti gaggeeffamu keessa adda duree ta'uu isii beektu. Wanti niin gaafachuu barbaadu seera shari'aa Ameerikaa keessatti dalagaa irra oolchine dureessi Ameerikaa qabeenya warqii giraama 85 ol qabu hundi qabeenya sanii ol irraa parsantii 2.5 zakaa akka kan osoo taasifne san booda namni tokko yoo saamichetti seene ammoo harka isaa osoo irraa murre. Saamichi Ameerikaa keessatti raawwatamaa jiru ni dabalamoo ni irratamoo bakkuma san tura. Ni irrata. Kun seera gochaan mirkanaa'e. Gaafii ulfaataa kan inni isin gaafadhee isinis deebisan. Loojikii haalaan salphaadha. Yoo shari'aa dalagaa irra oolchite bu'aa ni argatta. Kanaafuu islaamummaa qofatu rakkina ilma namaatiif furmaata. Fakkeenya biraa isin haa kennu. Amantiileen hedduun dubartoota rakkisuun hin ta'uu jedhan. Dubartii gudeeduun dhorkaadha jedhan. Hinduuzim akkas jaa, kiristaanummaan akkas jaa, islaamummaan waan wal fakkaataa jedha. Kanaafuu islaamummaa fi amantiilee biroo jidduu garaagarummaan jiru maali? Islaamummaan dubartoota rakkisuun dhorkaadha. Dubartoota gudeeduun dhorkaadha jechuun cinatti hawaasa keessatti dubartoota tuttuquu fi gudeeduun akka hin jiraanne seera lafa kaa'e qaba. You can achieve a society in which there will be no molestation, there will not be any rape. Islam speaks about the system of hijab. Islaamummaan waa'ee hijaabaa haasawa. Namoonni hedduun waa'ee hijaaba dubartootaa qofa haasawu. Garuu Rabbiin olaane Quraana keessatti jalqaba irratti hijaaba dhiiraa eega dubbateen booda waa'ee hijaaba dubartootaa haasa'e. Rabbi Quraana keessatti suuraa Al-Nuur suuraa 24ffaa ayaa 30 irratti muumintootaan ija keessan qaqqabadhaa jiin jee ajaje. Nama musliimaa tokkotu ture. Dubartii takka osoo laaluu daqiiqaa dheeraaf ture. Obboleessa maal dalagu jirta jeetiin isa gaafate. Islaamummaa keessatti wanti kun dhorkaadhaan jeen. Namni sun deebisee ergamaan keenya jaalatamaan laalchi jalqabaa dhiifama godhamee jira. Kan lammataa dhorkaadhaa jedhan. Anammoo laalcha jalqabaan xumurre naan jee. Ergamaan wayita laalchi jalqabaa dhiifama godhameera. Kan lammataa immoo dhorkameera jedhan. Daqiiqaa 10 osoo jal'ibsatiin laala. Laalcha kiyya hin xumurre jechuu ni dandeessa jechuu isaaniiti miti. Wanti ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam jedhan yoo akka tasaa ijaa walirra buutan lammata irra deebitee ilaalin jechuudha. Ayaan itti aanu waa'ee hijaaba dubartoota haasawa. Rabbiin olaane suuraa Al-Nuur suuraa 24 ayaa 31 irratti mu'mintoota dubartootaatiin ji'i ija isaanii akka gad qabatanii fi qaama saalaa isaanii akka tikfatan. Waan mul'achuun dirqama ta'een ala bareedina isaanii nama biratti akka hin mul'isne. Waan qaama isaanii dho'isu. Mataa irraan gadaa dhiisan. Bareedina isaaniitis abbaa duratti, obboleessa duratti, abbaa warraa duratti jecha ayaan itti fufa. Namoonni isin itti mul'isuu dandeessu firri dhiyoon isin itti heerumuu hin dandeenye tarreeffamee jira. Ulaagaan hijaabni guutuu qabu 6 Quraanaa fi hadiisa ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam keessatti ibsamee jira. Inni duraa dheerina isaati. Dhiiraaf handhuurarraa kaasee hanga jilbaa, dubartiif ammoo qaamni guutuun dhoofamuu qaba. Qaamni mul'ifamuu danda'u fuulaa fi harka qofa. Ulaagaaleen hafan shanan dhiiraa fi dubartiifis wal fakkaataadha. Inni lammataa uffanni isaaniitti maxxanee boca qaama isaanii mul'isuun qabu. Sadaffaan ammoo haphii ta'ee qaama isaanii mul'isuun qabu. Afraffaan uffanni sun bifa calaqqisaa qabaatee korniyaa faallaa harkisuun qabu. Shanaffaan uffata warra hin amaniniitiin wal fakkaachuun qabu. Jahaffaan uffata saala faallaatiin wal fakkaachuun qabu. And sixth, it should not resemble that of the opposite sex. And the Quran says, Quraanni suuraa Al-Ahzaab suuraa 33ffaa ayaa 59 irratti yaa nabiyyicha niitoolee teetiin shamarran teetii fi dubartoota mu'mintootaatiinis jilbaaba yookaan hijaaba isaanii qaama isaanii irratti gad buusaa jiin akka beekamanii fi akka hin rakkifamneefis kanatu irra dhiyoodha jedha. Quraanni dubartoonni hijaaba akka godhatan ajaje. Sababni Rabbiin hijaaba ajajeef dubartoonni muslimaa akka beekamanii fi akka namaan hin rakkifamneefis waan isaan gargaaruuf. Gaafii salphaa takka gaafachuun barbaada. That suppose there are
twin sisters who are very beautiful. dubartoota lakkuu lamaatu jira jennu lameen waa lama babbareedoodha isin takka uffata warra lixaa uffattee jirti miniskartii yookaan gurdii gabaabduu uffatte obboleettiin isii tuun ammoo hijaaba islaamaa uffattee jirti harkaa fi fuula malee qaamni isii cuftii haguugamee jira obboleewwan tunniin lamaan karaa magaalaa Mumbai irra osoo deemaa jiraatanii namoonni isaan laalan hedduutu jira daandii peeraarra yookaan epiinsi rood jedhamurra osoo deemanii wayita daangaa daandii karaa kanarratti caafaman nama dubartoota tuttuquun beekamutu jira wanti inni angaafachuu barbaadu namni kun dubartii gurdii gabaabaan jirtu san tuttuqamoo isii hijaabaan jirtu san tuttuqa isii tam tuttuqa isii gurdii uffatte san tuttuqa. So Quran rightly says that hijab has been prescribed for the women. Quraanni ifatti hijaabni akka isaan kabajamoo ta'an beekamanii tuttuqamurraa akka hafaniif jecha isaaniif ajajameera jedhe. Eega isaan seeraan uffataniin booda dhiirri dubartii takka yoo gudeede adabbii guddaa adabama ni ajjeefama. Namoonni musliiman ta'in adabbii du'aamoo bara saayinsii fi teekinooloojii kanatti jaarraa 21ffaa keessatti islaamummaan boodatti hafaadha. Karaa gara jabeenyaati jaara. Namoota musliiman ta'in kumaatamaan lakkaa'aman gaafii gaafadheetu jira. Rabbiin godhiniiti namni tokko osoo haadhatee gudeede yookaan obboleettii ta'e osoo gudeede ati abbaa murtii taate namichi gudeede sun osoo si dura dhaabame namicha kana adabbii akkamiitiin adabda jeetiin gaafadhe na amana namni ni nan gaafadhe hundi murtii du'aa irra murra jedhe. 100% of the non-Muslims they said we will put him to death. Namni gariin san biraas dabree akka cinqamaa duu isa goona jedhe. There was only one smart Alex when I went to USA. He told me the brothers are nama tokko qofaatu Ameerikaatti obboleessoo Zaakir waggaa 5 akka hidhamee turuu isa godhanaan jedhe anis hayyaa haa ta'u hin jeen. Itti aansuun akka galmee istaatiksii Ameerikaatti namoota yakka gudeeddii raawwatanii murteenidhaa itti murtaa'ee hidhaman wayita hidhaa ba'an 95 kan ta'an ammaas deebi'anii akkuma gudeeddii sanitti deebi'an yoo haati ta'e akka irra deebitee gudeedamtu barbaaddee mirga keeti nuti musliimoonni garuu waan kanan barbaannu hin jeen. Namichinis deebisee dhugaan jirtu kana eegatee jalqabuma murtii du'aa irratti muranaan jedhe. Arra Ameerikaa akka biyya badhaatutti of gubbatti ilaala. Ameerikaan biyya yakki gudeeddii baay'inaan itti raawwatamu keessaa takka ta'uu isii beektu akka istaatiksii Ameerikaatti bara 1990 qofatti guyya guyyaan yakki gudeeddii 1756 raawwatama. Itti aansuun bara 1996tti guyya guyyaan avareejiidhaan yakki gudeeddii 2713 raawwatamaa ture. Kana jechuun sakandii 32 namni tokko ni gudeedama jechuudha. Haga seenne amma sa'a tokkoof walakkaatee jira. Kanaafuu hanguma nuti as jirru kanatti namni dhibbaan lakkaa'amu gudeedamee jira jechuudha. 100 rapes may have taken place in America since the time we are here. I am asking you the question that if you implement the Islamic Sharia in America, that any man looks at a woman. Wanti ni gaafachuu barbaadu seera shari'aa Ameerikaa keessatti osoo dalagaarra oolchine namni dubartii akkuma argeen ija isaa gad qabatee itti aansuun dubartiin hundi hijaaba uffattee qaama dho'ifattee kana booda dhiirri dubartii yoo gudeede adabbii guddicha adabbii du'aa yoo adabame yakki gudeeddii Ameerikaa keessatti ni dabalamoo ni irratamoo bakkuma san tura ni irrata gaafii salphaa deebisaa salphaa kana beekuudhaaf hayyuu ta'uun hin barbaachisu. Yoo shari'aa dalagaarra oolchite bu'aa ni argatta. Haa ta'u malee furmaanni kun islaamummaa irraa waan dhufeef isaaniif liqinfamuu dide. Waggaa muraasa dura ministeerri biyya keessaa kan Indiyaa LK Advaanii Indiyaa keessatti nama akka gudeeddii raawwate du'aan haa adabnu jee wixinee seeraa dhiyeesse. Waan san dalaguu isaatiin isa dinqisiifachuun barbaada. Imaammata siyaasaa kan biraatiin waliin galu. Haa ta'u malee imaammata isaa kanaan wal qabatee nama gudeede haa adabnu hajuu kana ni deeggara. Tarii ministeerri itti aanu immoo inshaAllah dubartoonni hundi hijaaba godhachuu qaban imaammata juu qabatee dhufuu mala. InshaAllah. Indiyaa keessatti yakki gudeeddii akka hin raawwatamne yoo barbaadde biyya kamuu keessatti Ameerikaa ta'ee UK shari'aa dalagaarra yoo oolchite bu'aa isaatiis hogguusuma argatta. Sababa kanaaf yakki gudeeddii inni xiqqaan Saudi Arabiyaa keessatti raawwatama. Biyyi tamuu tan seera shari'aa dalagaarra oolchitu seeruma ta'e keessaa filattu hogguusuma bu'aa argatti. Yoo dalagaarra oolchuu dhaban ammoo humaan argatan. Today we find that the religion of Islam, it is said to be a religion which degrades the woman, which subjugates the woman. For the complete answer,